شمارك فوني توتف دعوة تزكية كم نجازر تاني نجاز طمناني اللي غيا قولا مهرة بيام بكنا كيسا أكمي توجنا أكمي مالك نتنفتي كم جد ميولو ماني لالا dhugaa dubbachuu fi namni yeroo birrii tana hojjeteetoo fideetoo fidu akkuma salphaatti waan dalagneef nu itti fakkaata duniyaa tana jechuudha. Garuu akkanatti dafqi keenya dhangalaasneeti nu kan finnu garuu ofuma keenya kan hojjennee dafqa keenya bifa keenya waa hundatti jijjiirri kana maaliif maallaqanaan kennine maaf maallaqanaan liqeessine obbolaa ta'ee faamilii guutuu ta'ee وكان ما أبو منايو هاتو وسمانو مالكم كينيا كانت وما طالعت نستعلي دا كما أكتنو من كينيا هجني في الجوجولا وسو أكتو هجتني إلى لني نمني كمون لقارو بتشوف وانا كيني نماني نزول مالف أكتو دلقاني رفن بيكا وان تيف gaaf garuu nu amma miidiyaa irra baanee uffannee yookaan dammoo uffata jijjiirannee waan nu jennu hojiin qabdutu namaan jedhu garuu duuba namaa akkamitti hojjetame akkamitti wannummaan uffatan sunu bitameetoo fuuldura kaameeraa dhaabbatanii duuba kanatu jira akkanatti hojjetaniiti manaan baakeessa kan maallaqni namaa dhufu kam akkatti hojjettee dhuftu kanatu iyyuu gaaf hojjettee maallaqa sanoo kan waa godhattee yookaan dammoo waanaaf godhisiin jedhanii gaafa nu hin qabu jette shumatu deebi'ee yookaan diina namatti taaksee har'aa jechuudha maallaqummaan of hin hojjannee sinni jechuudha. Kanaafiyyuu akkanatti hojjannee yeroo finnu wanna waa jennu waan akkanatti ilaala farshaa lafaa dhiqaa jira har'aa maaliif kamsaa galgala jiru waan ta'eefi filali kaadu dikiyanas teen hojjetaa jira garuu galanni waaqaa haa gahu akkatti hojjedhu kanaayyuu gammachuu qaba maaliif ani dhugaa dubbachuuf dafqa kiyyaan akkanatti hojjedhe yoo fidee ni gammada yoo waa bitadhus yoo waa fidadhus yoo waa deebisus hedduu gammada jechuudha. Bakka maaliif dadhabee yoo fidadhee bakka duniyaa sinillee na gammada ani lafa masaafuu hin jaaladhu dhiquu jaaladha. Wannan kun qallaa tokko nurgaa'u sila bareedina namni walaalin jiru diina keenya kan fite garuu bakka yoo isaan dhiqsanii fataa gootanii xaayitiitti gootanii manni nadhii isaa qaba bakka yoo waa hojjetan onni qaba hojjechuu madaamin jiraatu waattee maaliif duniyaan fudhannu sun duniyaa barakaa keessa nuuf godha waaqayyo waan ta'eef akkattu duniyaan barakattu illee garuu haguma hojjennu isaan ittuu dammoo haqaan hojjechuu wayya amma madaamin keenya manan jirtu. Ijoollee futee moldeemtee turte waan ta'eef ani deemu jedheen biraa hafee garuu ishiin gaafa biraa hafu waan taa'u kan rafu bilbila qabu fakkaata garuu miti maaliif kan ishiin jirtus jiraatu baattus haqqiidha haqqiin dammoo iyyuu dafqaan dalagatanii fidachuu wayya waan ta'eef anna akkatti hojjannaa maallaqni akkatti dhufti ilaala gaafni dhukkuma uffata jijjiiranii kaameeraa fuuldura dhaabbanne oo toon hojiin kun jedhanii namni hedduu garuu miti namni akkanatti diiga hudhaaf godhee fida duniyaallee yoo taate jechuudha. Gaafa uffattee sirraa bareedee deemtullee gammachuu qabda maaliif haqqii namaan xunne haqqii namaatti hin tarre bakka dafqa keetiin dafqitee fidde waan ta'eef amma namni tokko yoo hojjettu si argan bakka miskiina maal maadhaan dhugaa dubbachuuf nama miskiinaan jiru hin jaaladhu maaliif fayyaa guutuu qaba galata waaqa fayyaa dhabeeyyuu meeqatu jira. Saraamikii dammoo inni qabanii saraamikiin keenya nuti rakkisee hundaa'uun qulqulleessuufanii garuu torbeetti yeroo tokko bishaan inni kun barbaachisaadha waan ta'eef dhiqamalee jechuudha. Inni akkanatti dafqidhamee dhufa salphaatti dhufu birriin ilmi namaa akkanatti yoo dadhabee fidee bakka namatti tola baay'ee tokko jechuudha. akkanatti ilaala har'a guyyaan guutuun kun guyyuma hojiiti mana garuu ani bas waraamne
mana guutuu maaliif viiziyoo ta'eera namatti hin tolu kaameraa fi hojiin yeroo baay'eedha. Kanaafuu yoo hojjettan kana yoo dadhabdanillee gaaf yookaan agartanii dafqa keessan fudhattan hin gammaddan. Tokkoffaa kan gammaddaniif maaliif dafqa keenya san bakka waanuma feete yoo taate badii hojjettee finnee dafqa keetii waa bitattus waa godhattus itti boonta keessi gammada. Fayyaa qabaannee nu hojjetu akkatti hojjechuun galata rabbiitii dhugaa dubbachuu fi meeqatu kan fayyaa nu qabu. Nu har'a uffata nu guddatee maal gochuu dandeenya garuu akka namatti hojjennuutu immoo namni namaatti hin jiru garuu ta'ullee ta'ullee maalidha waan hojjetan tokko onni irraa hojjechuutu bareeda. Gaafa onni irraa hojjette wanni martii siifillee akkatti dunyaan hin barakattu baraka namaaf qabdu xiqqaatullee jechuudha. Innaa hojiin biyya Arabaa kana fakkaata birriin taa'amtee hin dhuftu gaaf namni uffatee bahu hojiin qabdu hin jedhina akkanatti duuba namaa waatu jira. Akkanatti namni hojjetee fida malee wanni lafaa keetu dhufu tokkoyyuu hin jiru. Kanaafuu hordoftoota kiyyaa namni gaaffii biyya baqaa kana deemu kaayyoo hedduu qaba. Faamilii jijjiiruu barbaada, of jijjiiruu barbaada, waa hedduu kaayyeffannee biyya baana. Gaaf faamiliillee parsentii 50% illee haa ta'u yookaan immoo 80% kan faamiliidhaaf hojjetutu jira. Garuu faamilii qofaallee miti ofillee dagachuu hin qabnu. Maaliif akkasitti hojjettee akkasiyyuu taate yeroo ammaa dhugaa dubbachuuf namni kana naa goote namaan jedheen jiru yeroo waan tokkoffaan nuti waaqayyoon galateeffanne nuti fakkaata kanatti ilmi namaallee wal galateeffatuun hin jiru. Silaa namni osoo wal galateeffatee waaqa galateeffata garuu ilmi namaa waliin galateeffatu. Nama jettanii faamiliillee yoo ta'e parsantii muraasa gargaaramuu qabu gargaaraa malee. Dafqa keessan akkana xabgootanii fiddanii hojjettanii maallaqa keessanii akkuma agartan nannoon jedhina. Akka argaa jirtan kana bifa kana dhiqee qulqulleessee maallaqa keessanii akkuma agartan nannoon jedhina. Akka argaa jirtan kana bifa kana dhiqee qulqulleessee maashaallah damma agartanii akkatti qulqulleessee akkatti bareedu. Gaafa onni irraa hojjennu kana bareedaa agartaniiti. Qalaalli natti na dhiyaasitti dammoo laata. Baay'ee tokko na qophii baay'ee tokko argattanii akkanatti ilmi namaa dafqa kana qabatu. Wanni lafaa kee hin jiru. Ebelu birrii maana ergini ebelu maaliif akkasii ebelu maana jijjiiramtee ebelu jedha warri nani faamilii ta'e namni biyya ture tokko. Garuu waan akkana dalagamtee dhufti lafaa kaateen dhuftu. Mana nammoo haarawatti galtanii hin jedhina. Lamaan duraan keessa jirudha garuu yeroo tokko mana ijoollee waan ta'eef qamuun barbaachisaadha. Andammoo mana bishaaniin dhiquu hedduu baay'ee jaaladha. Fi hoosha akkasumas ammoo gibbii jechuudha. Baay'ee tokko natti tola dhiquun.
ደግሞ ደረሰችውን ባይነት ይላል። እና ቪዲዮን የተዳንቱሞ ከራ tokko baay'ee tokko namatti tola saraha karaa bareedaa baay'ee tokko bareeda naannoon isii naannoo Zuwaay Duddaa jedhamti baay'ee tokko jechuudha yani hin beekne namni Zuwaay hin beekne hin jiru Zuwaay Duddaa jechuun iddoo baay'ee barahaadha iddoo baay'ee ho'itu asin jedha akka carraa ta'e obboleeyyan koo adda addaa kootu jira achi bira isii bira deemaa jiranii obboleessi kiyya obboleessa abbaa kiyya sabeeran kiyya achi jiraata waan ta'eef baay'ee tokko namatti tola karaan isaa saraha yoo isaan seeraan viidiyoo naaf hin waraabne kanaaf hin gamaa gamanaanis wanta irra kaa'e jechuudha na hedduu tokko namatti tola wallaahi innaa bunaaf gisee roobni roobee caamu baay'ee tokko bareedduudha karaa namatti toltu. Isinin jedha ummata fiqirii akkana akkas isinin jedha wallahi biyya akkana bareeddu biyya akkana namatti toltu biyya bareeda qabna saraha garuu osoo biyya akkana qabnu walii galtee dhabuun keenya biyya namaa keessa faffacaanii reeffi keenya biyyan galuu yoo duuni kun karatti du'e bineensi nyaata kun akkuma fedhe ta'a jechuudha maaliif osoo biyya akkana bareedduu qabna wallahi laazim biyya bareedduu qabna saraha biyya caaltu qabna biyya bareeda qabna garuu rakkoon keenya waliigalteen qabnu waliigalteen dhabamuudha ka ilmi namaa biyya namaa keessatti deemee dararamee reeffi isaa biyyatti hin galu akkanatti du'e jechuudha. Kanaafuu rabbii waliigalteen nu haa kennu rabbiin wallaahi waliigalteen nu haa kennu jedha baay'ee tokko namatti ulfaata garuu biyya teenya osoo itti dalagne wallaahi laazim biyya eenyu olitti caalti biyya bareedduu qabna alhamdulillah yaa waliigaltee dhabame malee isinin jedha ummata jaalalaa ቪዲዮን ቲያራ ከነፈካቲ እና የወስኒት ቶሌ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ና ጎዳ ሰሜራ በከ ከነ ድጎንጎርቴ በከ ከነ ስሬፈደዳ ያደ ከሰን ሞ ባይ ነበር በጭያ ስንጃለጣ ስንጀዳው መተጋሽቲ እና ቪዲዮን ኪያማ ነገቲ ኢንሻአላ ቪዲዮ ከነ ጫላሞ እስኒ ቪዲዮ ድፋ ጀዲ ያብዲ ቀባ ቪዲዮ በሬዳ ቪዲዮ ጋሪ ሄዱ ነመት ቶሉ ከነዋን ከራረት saniif jecha viidiyoo na jalaa xiqqaatte kanaaf iyyuu like share subscribe hin dagatinaa baay'ee sin jaaladha fayyaa naaf ta'a ummata jaalalaa isin